Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni YouTube Abdallah M1 akkami nagaa jirtu isin jecha baga nagaan naaf jiraattan kunogaa isinirralee xinnoo tureen jira garuu deebi'een jira viidiyoo gabaabduu takkan isin qabadhee dhiyaadhe viidiyoo mamantansee dabarse keessatti waa'ee ifaarraa kan isin dubbataa ture. Aappii tokko tokkoon akkamitti akka ifaa isaadhaa akka jafeessin hin miine aappii itti fayyadamtan tokko gara ifaa isaa adiirraa gara gurraachatti dibachuu akka dandeessan WhatsApp, YouTube, Facebook wantoota akkanaas isin agarsiiseen dabarsee Play Store isa kana isin agarsiise. Har'as kadhumaa odoo hin taane aappii baay'eetu jira aappii namni itti fayyadamanii garuu sanirraa kan namni haayileen itti fayyadamuun isin agarsiisaa jira. Har'a aappii mana miseenjii keessan mana risaalaa keessan jechuu isa san akkamitti ifaa isaa adiirraa gara gurraachatti dirdiirachuu dandeessan isa kana isin agarsiisa. Mana risaalaa keessan keessatti dubbisa wayii dubbisuu keessatti risaalaan miseenjiin isin dhufu adiirraa gurraachatti gaasni dhufe ifaan isaadha bareedaa jechuudha. Amma gaa ifaa isaadha adiirraa gara gurraachatti karaa ittiin dirdirachuu dandeenyuun isin agarsiisa. Hayyee san dura garuu osoo gara isaa isin dabarsine warroonni YouTube Abdallah M1 haaraa taatan subscribe akka godhatan jaalalaaf kabajaan isin gaafanna. Erga subscribe ka jettu mallattoo subscribe tuttanii mallattoo fuulduratti isin baatu gattuquudhaan ol godhachuu kama taratti hin dagatinaan isin jaa. Isa kana fakkaata gara barumsichaan isin deebisaa. Barumsa keenya gaa mana miseenjii keessan ni sheentu. Erga gara mana miseenjii keessan dhuftanii haala kanaan gara ifaan isaa kun ogaa akkuma sirriitti argaa jirtan ifaa adiirra jira. Ifaa adii kanarraa gara gurraachatti karaa ittiin dirdirachuu deebifachuu dandeenyuun isin agarsiisa. Bakkaan xiyyaan tuqee isin agarsiisu qofa itti fayyadamuudhaan faana bu'aa waan baay'ee salphaadha waan nama dhibamu waan ta'eef tuqa sadiin olirraa kan agartan yaada isin kan agartuttu ergasii haala kanaan isin fidaa mobaayilii kiyya arabiin jira waan ta'eef dhiifama. Haa ta'u waan baay'ee nama dhibuu miti xiyyaan isin agarsiisa waan ta'eef tafaa'ala akka jiru kanarratti gachuu qaastu jechuudha. Kunoo haala kanaan gaa manni miseenjii keenya guutumaa guutti miseenjii asirratti nu dhufee gara gurraachatti nu deebi'ee jira jechuudha. Asirraa miseenjii nu dhufe tokko dubbisuudhaaf baay'ee ifaan isaadhaa ija keenya illee miidhuu hin danda'u jechuudha. Isa kana haala kanaan itti fayyadamaan isin ja'a. Waan baay'ee bareedaa aappii tokko tokkoon isin barsiisaa jira. Haala kanaan keessa ogallee miseenjii armarratti nu dhufu hunda dubbisuudhaaf ifaan isaadhaa baay'ee ija keenya nu miidhuu gara gurraachatti nurraa deebi'ee jira jechuudha. Kana fakkaataa gaa barumsi kun yoo isinitti tole viidiyoo like gootan malee biraan darbina. Viidiyoo kana like tuqaa nama hedduu biraan gahaa itti fayyadamaan isiniin jaa. Kana fakkaataa barumsa itti aanu keessatti gaa waan baay'een isin agarsiisuu deema. PayPal akkumaan viidiyoo daddarbe isin dubbadhee dabarsee akkamitti akka banachuu dandeessan isin agarsiisa. Viidiyoo itti aanu keessatti PayPal gaa akkuma beekamu wantoota maallaqa online irraa hojjetan gara isaadhaan naanneeffachuun gara baankii akkaawuntii keessanitti maallaqa keessan geeffachuu karaa isin dandeessan isin gargaara. PayPal banachuun namoonni online irraa maallaqa hojjetan isin barbaachisa waan ta'eef isaas isin agarsiisaa. Viidiyoo ta'an keessatti barumsa baay'ee fuula duratti isin dabarsuu deema. Isa kana argachuudhaaf YouTube keenya qofa subscribe godhachuudhaan viidiyoo isin maxxansinu akkuma laaltaniin like tuquudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinu nagahaan nuuf turaa isiniin jenna.